gochuu qaba. Ani eessan jiraa? Sa'aatii ammaa kanatti ani eessan jiraadha ofii keessan gaafadha. Maal gochuu qaba? Maal ta'uu qaba? Ani eessan jiraadha gaafadha. Of barbaadachuu qaba. Akkamittiin of barbaadee of argachuu danda'a? Maal keessattiin barbaadee ofii koo argachuu danda'a? Akkam godheen of koo argachuu danda'a? Maal keessa dhaabbateen ofii koo argachuu danda'a? Iraatii ofii keessan gaafadha. Oromoo itti taatee Oromoof maal gootee hojjettee ofii kee barbaadee argachuu qaba. Of barbaadee argatu ammallee of argachaa hin jirtu. Sababii of argachaa hin jirree fi nafxanyaan harree godhee si fe'atee sitti fayyadamee jira. Miti akkasumaan nafxanyaan sitti fayyadamee sin garboonfatee sin doocheerallee waan garbummaallee hin beektan raftaniillee kaa'an jirtu. Irriba rafanii halkanii ni gaafa jirtu. Irriba garbummaa jalatti kuttanii jirtu kaa'an jirtanii jira. Kana nasiin jedha malee irriba halkanii akkamiidha? Kanaaf kaa'an jiru. Keenya kee abboomman barnootaa qulqullina qabulee tokko. Intalli kee maratti een barate kutaa shanan geesse. Hin barate kee maanguddoo biyyaatiin bulti. Akkasumaayyuu har'a maanguddoo keenya kabaja argachaa hin jirtu. Ati waan kabaja argattee jirtu yoo sitti fakkaate akka kabaja argachaa hin jirre ani dhaabadhee sitti mana dhagaye. Kabaja argachaa hin jirtu. Sa'aatii itti jaarsi keenya nu gidduutti salphatutti namuun kabajna jiru. Nafxanyaan sammuu isaa fuutee duuchitee waa isinitti himu milshaan jedhan kun akka waan damoosa gahaa argattu akka waan birrii gahaa argattu yookiin dafqa isheetti namne yookiin ofii maqaa isheetti namne lafa duwwaatti of eleessi. Yoo kana buruksitee Oromiyaaf hojjettee yoo duutummaa tokko dacheen ishee galateeffatti. Akkasuma miti caasaan as keessa jiraatan guddoon sin jaaladha. Ansiniif nyaabame lammii keessan malee tokko waan isinii jedhu gara Oromiyaaf hojjedhaa isinii jedhu. Inni dhimma Oromiyaaf Oromoof hojjechuu qofaadha. Kana gaafa isinii jedhu lammii biraallee hin fedhu isinii jechaa jiru. Achumatti abbaan nagaa isaataa jiraatu. Akkasuma miti isa abbaan akkasii waliin haasa'uu qaba waan ta'eef. Saatiitti uummata Oromoo bahee qabsaa'utti qabutti saatiitti dhalli Oromoo bahee qabsaa'uu qabutti yoo jaarsaaf jaartiin nu gidduutti salphatanii yoo qeerroo qarreen nu gidduutti salphatanii yoo nafxanyaan akka harreetti gugguuftee nutti fayyadamtu nuti maqaa keenya Oromoon nayyuu waa himachuun nu ceersu nama ceersa malee of beeku jechuun maal jechuudha? Amma of barbaadachuu qaba. Ani eessan jiraa? Sa'aatii ammaa kanatti ani eessan jiraadha ofii keessan gaafadha. Maal gochuu qaba? Maal ta'uu qaba? Ani eessan jiraadha of gaafadha. Of barbaadachuu qaba. Akkamittiin of barbaadee of argachuu danda'a? Maal keessattiin barbaadee ofii koo argachuu danda'a? Akkam godheen of koo argachuu danda'a? Maal keessa dhaabbateen ofii koo argachuu danda'a? Iraatii ofii keessan gaafadha. Oromoo itti taatee Oromoof maal gootee hojjettee ofii kee barbaadee argachuu qaba. Of barbaadee argatu ammallee of argachaa hin jirtu. Sababii of argachaa hin jirree fi nafxanyaan harree godhee si fe'atee sitti fayyadamee jira. Miti akkasumaan nafxanyaan sitti fayyadamee sin garboonfatee sin doocheerallee waan garbummaallee hin beektan raftaniillee kaa'an jirtu. Irriba rafanii halkanii ni gaafa jirtu. Irriba garbummaa jalatti kuttanii jirtu kaa'an jirtanii jira. Kana nasiin jedha malee irriba halkanii akkamiidha? Sinukuba waan garbummaa sitti sinukuba. Tapi sadar Si bayo ada lagi deh sekarang kali orang kasih jalan kafe. Wasit kasih walala. Yo turun aku itu bukan walala situ fakata. Sirra berarti bayo wan nukasa. Garu intu kuba yo daya saja intu kuba si gada wan tiap sekada cara kabali sih. Kotu ede. Sini galara. Garbon kan ada situ maju. Saya mana dokter situ. Garbon maju situ dalam tiap kuda. Apa semani? Biar bisa sampai ke situ nama dalam tiap kuda. Mete saja. Me hinjir tun beta. Garbon ma akka ufata qorat ho ifatera fajirta. Garbon ma akka ufata qorat ho ifatera fajirta. Keessa jirta keessa dhokate. Nalagartu. So
akkamittiin biyya keenya irratti mirga abbaa biyyummaa dhabnee gaaffii maaf dhabne? Ati Oromoo ergi taate ani Oromoodha jettee biyya kee irratti abbaa biyyummaa aangoo kee humna kee agarsiiftee saba kee nagaatti bilisaan hin bulchitu yoo ta'e waan dhalachuu keessii fiika maalii qabu? Jaaroliin karaa kana kottaa achi qabbana ta'e. Asiin kotta. Nyaatanii dhugdanii baatanii galuu feetu kanuma qofa feetu. Garas gara qabbanaa san darba. Ati dubbadhu rakkoon qabu. Ilma Oromoo, intala Oromoo, jaarsa Oromoo, jaartii Oromoo yoo taate, jaarsi Oromoo, jaartiin Oromoo nagaa biyyaa eegsista. Akkasuma miti abbooti. Ilma keessan gorsidanii guddifatu. Akkasuma miti abbooti. Intala keessan gorsidanii guddifatu. Gaafa gorsidanii guddiftan akka garbummaa keessa jirtu intalti kun akka garbummaa keessa jiru ilmi kee kun ittimaa guddisaa jirta. Ittimaa guddisaan jirtu sababi isaa atiyyuu garbummaa kanaatiin wal bartee addaafti yookiis wal bartee jirta kaa adda baafachaa jirtu. Namni adda baafachaa jirtu. Har'a qeerroo qarreen Oromoo ilmi Oromoo maal keessa jiru kan jedhu sammuun kee yaadaa jiru. Akkasuma miti. Amma reefu Oromoo golaaloo Oromiyaa keessaa cufti ka'ee akka wal qabachaa jiru. Sinii galaara. Ati yoo dhuguma nama Oromummaa isaaf dhukkubsatu yoo taate hin dhiigda yoo ta'e obboleessa kee hin gaddita yoo ta'e haadhoo kee hin gaddita Oromoo akka keetiif hin dhiphatta yoo ta'e kan cina dhaabbatee jabeessu eenyu sima ofii kee dhagaa jirtu. Kanaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromoon waliif maalidha ree? Haadha kabbaadha. Anan tala qarri shamarree Oromoo ta'ee gaafan sin gidduu jiru Oromoo irraan dhaladhe. Ergi Oromoo irraa dhaladhe sin gidduu yoo shiftaa jedhame Oromoo shiftaa yoo naan jedhe ana eenyufan bahee qabsaa'e natti mu dandeessu? Joormaan koo akkasumaan ta'e ree yoo akkas ta'e kanan eloon koo akkasuma ta'e jechuudha. Akkasumaayyuu waraana bilisummaa Oromoo isiniif jedhe isin dura dhaabbate isin barsiisaa jiru cina dhaabbatee kan jabeeffachuu danda'u eenyu? Uummata Oromoo irratti natillee nuu edhi maani boca dhittan teetti. Maaliif rafta? Ati Oromoo miti. Oromoo ergi Oromoo taate kun Tigiraan dhuftee akkasiin qabsootu barbaadda. Kun Tigiraan udaan irraa baaftee haadhaan jirtu. Biyya ishee bilisoomsaan jirtu na dhagaa jirtu. Waraanni bilisummaa Oromollee akkuma waraana Tigiraa kana dhaabbatee biyya isaa lolaa jira. Har'a kan dhaabbatee Oromiyaa keessatti gufuu waraana bilisummaa Oromootti deebi'u dhaabbatee haadhaa jiru eenyu? Namni maaliif isa eenyudha? Oromootu dura dhaabbate haadhaa jira abboo. Mootummaa eenyutti eenyu jaara? Oromootti deebi'u isaara. Dammaqaa jirtu rafaa jirta. Yoo namni sitti namoo si dhukkuba. Garbummaa keessa jirta kan dhagani falmatti yoo namni sin jedhe hin dhukkubta. Deebii yoo kaatee jiru dhaabbattee dubbatte hin hidhamtaa, reebamtaa, reebichaa hidhaa sodaatta. Inni lubbuu siif kennee beeknu na dhagaa jirta. Malaatu miti waan dhaabbate si dura dhaabbadhu dirqama Oromummaan na hiyyisiise malee. Sammuun dhabe sitti hin fakkaati, nan maraadhe sitti hin fakkaati, hin maraanne nagaa guutuu qaba. Gaafa waan Oromummaa dubbatan maaliif quuqamii lammii sitti hin dhaga'amu? Maaliif hin aartu? Maaliif hin kaatu? Maaliif haadooddee taatamu? Maaltu si hadooche? Gattaa caqasa. Maaltu si hadooche? Sagalee tokko Sagaleen cargisiisaa cadheedha caqasa. hin dhageessisi. Lammii keef yoo baatee dhaabbatte shiftaa jedhamteeyyuu ani ittiin ceeru. Maaf ittiin ceeru beektaa? Waan an bahee dhaabadheef waan an beeku. Kanan bahee eenyuuf lammii koof jedhee saba koof biyya koof jedhee. Na dhagaa jirtu? Kanaafiyyuu wanta qabatamaa ta'an tokkotti gurra keessa hin eebbisina. Mootummaan olola gaggeessuu danda'a. Maaliif caasaalee isaa kan ta'an diigaan jirru karaa mootummaa waan dhufaa jiru dhaabbata mootummaaf dhaabbatee uummata keenya miidhaa jiru maal kaasaan jirru. Kanaaf inni maal godha dirqama dhaabbachuuf olola sobaa geggeessu. Olola sobaa inni geggeessu kana akkamittiin diiguu dandeessa? Akkamittiin irratti fashaleessuu dandeessa? Akkamittiin irratti fashaleessuu dandeessa? Hubannoodhaan wanta qabatamaa ofii keessatti argitu tokko. Harralee taanaan borii. Na dhagaatu. Oromiyaa fi sabni Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa garbummaa fi gudeeddii jala jiru. Hin beeku. Namni
beekne jira. Oromoon garboomte, Oromiyaan garboomte. Shamarroon Oromoo jaarsa Oromoo iddoo tokkotti gudeedamanii salphatanii akka jiran hin beeknaani. Namni hin beekne. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf manaa baasee raaqatti sagalchumaa kan akka shamarra tokkotti bilillee yookiin shamarra waraanaa ta'e akka shamarra tokkotti jireenya jiraachuu quuqama lammii dhagaafu quuqama lammii biyya kee jaallattaa biyyi kee Itoophiyaa moo Oromiyaati? Oromiyaati. Biyyi kee Oromiyaati. Biyya kee Oromiyaan jaallattaa? Saba kee Oromoon jaallattaa? Quuqama lammii ta'e qabda? Biyya kee dhaabbachuun feetaa? Oromoon tokko du'ee argameen dhukkubsataa fi wujji keessaa qofa miti. Yookiis safarri kun maal jedhama? Naannoon kun qorcaa jedhama. Qorcaa nageenyaa kana keessa Oromoon waan du'ee qofaaf dhukkubsataaf moo kuno Shawaa yoo du'ee dhukkubsataaf moo kuno Booranaa yoo du'ee dhukkubsataaf? Oromoon hiddaan tokko. Akkasumaan Oromoon hiddaan tokko. Naannootti beektu, namatti beektu qofti qaama mootummaa waan du'ee qofaaf hin dhukkubsatini. Oromoon Oromoo waan ta'eef Oromoo fa'aa dhukkubsatu. Na dhagaattu?